Gobanachia, Gobanachia, Gamachun Gobanachia, Ganama Biftufa, Yalgalam Tinata, Gamachun Denayana, Yagamachun Dejanu Tahi, Abajad Fayano Matini. Ayana ya gammachu dachanu tahi ulfina fi fayanu wajini baga dufte khotu asche Yo darare qalbi tulata watiyon hadaf mar'ata gammachun mal dubbata yo darare qalbi tulata onni tulata yo darare onni tulata watiyon hadaf mar'ata gammachun mal dubbata Gammachu denayana ya gammachu dachanu tahi ulfina fi fayanu wajini baga dufte khotu asche Gammachu denayana ya gammachu dachanu tahi Khabaja fi fayanu wajini Bagadu te khotu asche sagantaa keessanii waan ta'eef waliin qopheessina jennee boordii gurmuu bahaa wajjiniin waan qopheessineef warra boordii gurmuu bahaa naa galateeffadhaa irra deebi'aati. Sagantaa dabarsuu qofaa miti gurmuun bahaa ijoolleen kun Osfaanaadhaaf yeroo deeman qophii aliitii fi doolaara 1,000 arjoomuudhaan ijoollee kana bira kan dhaabate
akka afooshaatti gurmuu bahaa qofaadha. Kanaafis ammas naa galateeffadha. Afooshaaleen as jirtan hundumtuu adaraa keessan, ijoolleen kun ijoollee keessanii, gara fuulduraattis ijoolleedhuma keessantu itti taphataa. Warri amma jiru kun gaafa raawwatan beekadha. Tiimni kun tiima waggaa 30 dura ijaarame, walitti daddabarsaa abbaarraa ilmatti darbaa waan as ga'edha. Kanaafis isinis ijoollee keessanitti waan dabarsitaniif hundumti keessan gargaaruudhaaf dirqama qabdu. Kanaaf afooshaaleen magaalaa Torontoo keessa jirtan hundumtuu ijoollee kana cina dhaabbachuudhaaf dirqama qabduun isiniin jedhaa. Fakkeenyummaa gurmuun bahaa hordofe kana hordoftanii isinis maallaqaan ijoollee keessan itti erguudhaan akka isin bira dhaabbattan isin gaafadha akka hawaasa Oromoo Torontootti. Itti aansee har'allee yoo ta'uu baate gara fuulduraatti ijoolleen kun kubbaa miillaa guyyaa tokko taphatamee waggaatti eegamee wanta taphatamee bu'aan dhufu miti. Waggaa guutuu shaakalanii, waggaa guutuu irratti hojjetanii, taphatanii, nageenya isaanii, jabina qaama isaanii eeggatanii wanta dhufuuf sun immoo baasii garagaraa qabaa, humna baasuu qabaa, wanta garagaraa qaba. Isinis wanta dandeessaniin akka dhuunfaattis akka gurmooftaniinis ijoollee kana bira akka dhaabbattan isin gaafanna. Hawaasi Oromoo kana booddee ijoollee kana waan isaan barbaachisuun bira dhaabbachuudhaaf murteessee jira waan ta'eef hundumti keessan akka ergama kana deeggartan isin dhaamsan isinii dabarsaa. Ijoollee bara kana geepha waggaa 27 booddee gara magaalaa Torontootti dhuftee fi egaa sa'al tokko haamilee naa kennaafi. Osfaanaan erga biyya kanatti ta'e hagami waggaa bara 2014 moo 15 inni? No, 14 moo 15 ta'eera asitti. So deebi'ee dhufuu qabu Torontootti. Mee namni kana deeggartan egaa sagalee Torontootti deebi'ee geggeeffamuu waan qabuuf waancaan kun waggaa dhufu asitti yookaan kan waggaa dhufu yoo qabameera ta'e isa attaanutti Torontoof qotta akka ta'u hundumti keessan sagalee akka laattan isin gaafanna. Boordiin itti aanu akka inni bara 2027 yookaan 2028 magaalaa Torontootti ta'u irratti hojjechuu qabaa. Hawa isinirraas deeggarsa barbaachisu akka isin nuu gootan isin gaafanna. Kabajanii asitti nu argamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Ijoolleen teenya laffaatee hedduu laffaatee akkuma ibsame kanatti kaasaa bara kanaa 2026 Osfaanaa asin nu deebisanii hedduu nu gammachiisanii haa galatoomanii lafaatii isaanii firii godhatte tanatti fufsiisuudhaaf akkuma dura ta'an hawaasaa je'ee ijoollee tana jajjabeessuu bira dhaabbachuu qabnaa. Ammarraa eegala nuti akkuma inni tuttuqeetti oggumeeqa ijoolleedhaaf ijoollee hamilee tuquun barbaannu ijoollee hamilee jajjabeessuu waan barbaannuuf keenya boodatti aansine har'aa sogaa taraa lammataa nurra dhufe kuma dura ta'an ibsetti ijoollee hamilee cabsuurra keenyaafuu wayya jennee lakkii nafu keessanii sinafuu bikka takkatti yoo goone irra bareedaa hamilee ijoolleetiifis gaariidha. Kanaafuu bikka takkatti haa goonuu irratti walii gallee bikka takkatti qophaa'ee akkuma gartan kana hunoogaa namni zamana boodaa kan amata hedduudhaaf namni Oromoo kanan bikka takka hawlii qabame natti hin fakkaatu. Baga dhuftanii baga ijoollee teessan bira dhaabbattanii ijoollee tana hamilee isaanii jajjabeessitanii akkasitti nuti if qabnee karaa keenyaan kana qofaa miti waa'ee yuuzii nuti akkuma beeknu hedduun keenya manguddoodha manguddoomnee jirra. Oromummaas ta'ee hawaasaas ta'ee Oromiyaatiinis ta'ee warri itti dabarsuuf dhaloota anu dabarsuudhaaf deemu ijoollee tana koominiitiidhaas ka fudhatee itti aanee
nurraa fuudhee hawaa itti fufsiisu fuula duraafis ijoollee tana ijoolleen hamilee isaanii jajjabaachuu qabdi. Hara kaanii ijoolletti wanni ni dhaammatu ijoollee teenya fayyaa galatooma afaan isinii galuun hedduu dubbachuu hin danda'u. I want to say something, youngsters, as you see us, most of us get old. You are the one who replace, who take over. Prepare yourself, organize yourself as a youth. Akka dardaraatitti, akka qeerrootitti, akka qarreetitti, jaaramaa Oromiyaan biyya tana keessatti Oromoon koominitiin itti fufuu qabdi, itti fufsiisu dhaloota haare isin qeerroo fi qarree amma jirtan tana nurraa fuudhaa please. Qopheessa jaarama karaa jaarmaatitti rakkoo yoo jiraate dinagdeefaan akka gurmuutitti isin bira dhaabbannaa if jaaruudhaaf tattaafadhaa kanaan isin dhaammadhaa daraa fuudhaa daraa tananarraa itti fufsiisa galatooma warri haawwanii fi abbootiin asin nu argamtanii akkanatti wanni tana nu bareechitan galatoomaadha. Har'a guyyaan guyyaa haasawaatiin isinitti dheereysu galatoomaa. Akkalumatti haati fufsiisnu waggaa ijoolleen tun waa isin gaafatte bira dhaabbadhaa. Adaraa akkuma dura ta'an jira adaraa ammarraa eegaltanii bira dhaggeeffadhaa. Gaafa haajaan dhuftee ijoolleen waa isin gaafatte qalbii takkaan itti fufsiisa hubbaa qofaa miti kumaan jee waa hundaa'uu ijoollee tanaatu nurraa fuudhuudha. Almaan isin dhaabbadhaa galatoo. Gammanna jettanii asitti argamuu keessaniif galata guddaadha qabu. Keessattuu hawaasni Oromootii fi akkuma duraan mararaan jedhee gurmuun sabaa waliin qindeessanii iddoo kanatti hundi keenya akka walitti dhufnee ijoollee keenya baga mo'attanii isinitti boonnaa gara fuulduraallee isin wajjin jirra jettanii asitti argamuu keessaniif anumtillee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ijoolleen kun bara dheeraadha waggaa 27 jedhanii haasaa turanii dura kan mo'anne egaa yeroo dhuma bu'uureffame irraa kaasee 96 ture 96 irraa 99 mo'anne achirraa ammoo qaxxaamurree 2026 al sadaffaa moonee jechaadha. Mooyin kuni effortii keessan waan isin ijoollee kana wajjin dhaabbatan yeroo isinitti yinu warri nu owwaattanii galata guddaadha qabu. Maaliif ijoollee keessanii maqaa Oromiyaa waamsisanii dirree ordoo Oromoon hundi walitti ga'ee nu boonsanii the entire stadium ture kan nu wajjin dhaabbatee gammachuu deeggarsa guddaa nu gochaa ture. Kanaaf ijoolleen keenya baay'ee dandeettii kubbaa qabu, walii galtee qabu, naamusa ijoollee eegdu, namatti hin qaxxaamuranii keessattuu ilmi koo Falmata is a leader. Isa kan hunda ijoollee kana asii walitti fide kanaaf naa galateeffadha. He is an amazing individual. He is a very committed. Akkuma baasa fakkii guddaa ta'ee ijoollee kana walitti qabe akka isaan as ga'an kan godhe isaa kanaaf the credit goes to him. And so he is the team that is amazing. I'm always proud of you. I'm always behind you. I have always sacrificed my life since 1996. I never retreated and I will not retreat in the future as well. So, kana ijoolleen keenya kana isinis akka duuka dhaabbatan gara fuulduraatti akka jabeessitaniif isin gaafadhaa galatooma. Injifannoo hunda duuba nama jabaatu jira. Yoo inni hin jiraanne injifannoon hin jiru. Keessaa'uu tiima garee waldaa abbaa fedhee isaan kanaan kan deemu namni jabaa yoo jiraate qofa injifannoon isaan gaha. Kanaaf Falmataan Nuurattiin dhugaa dubbachuudhaaf
badhaasni ka isaanii qofaa mika isaatiisi haa galatoomuu dhufee yoo waan akka waan hojii gaarii nama fakkaatu falmata. I know a lot of guys want to leave, so we'll try to make this very quick. Dura dursan hawaasa keenya galatoomuu feene waan nu bira dhaabbatanii jecha hedduu galatooma. That's the first thing. Amataa hedduu itti laafannee Osfaanaa kana deemuu turre akkuma jaanitti amataa 27 booda moonee waancaa galchine so sunitti hedduu gammanne galatooma. There's a lot of us, of course, we've been pushing this. I know they're trying to say Falmata, but there's a lot of us behind the scenes. I want to say me and Isa have been really pushing this team for the last 15 years. I want to thank Isa, right? There's a lot of people we can go through a list. We got Fahad, Fadil, Hakeem came back after 10 years. Kamal Moudeh, Allah Yarhamu Ahmed Moudeh's son. Yeah, he's like, I don't want to say his age, but he's been playing for as long as I can remember, and he's still pushing, right? I stopped playing like 10 years ago, and he's still playing. So, Kamal Moudeh, thank you very much. Oh, what? You want to bring that box? Akatima actually went Waco Pacer, you know? The motto for this week was remembering our history, right? So, Akuma Janiti Osfana, Toronto Tijalkabe in 1996. And the people who started it, I think we always have to remember them. And we were reminding the team, Jolle Kenya, Taba Hunda Dura, Yadichisu Ture, Waraka, Allah Ahmed Moudeh, Salah Galmo, and Mohamed Sani. Jolene Kenya, Mohamed Sani, Bekhani, Ali Birra, and a lot of that. So, Mohamed Sani, Allah Yarhamu, like he was with us 2023 when we went back to Osfana after, I want to say, 5-6 years. And he was with us when we won in the B division and we pushed through. You know, he was not here to see our rise to the top, but family Sani Jirani, but that's a technical patient for Oromia FC Founders Legacy Award presented to the family of Mohamed Sani Hussein. The next one is to the family of Salah Galmo. Again, one of the key foundations of Oromia FC and Osfana, and a lot of stuff for the Oromo community. So I think how and last one again, like I said, Kamal Moudeh has been with us the whole time. Fuad has taught me everything I know about soccer. Just want to remember their father, Allah Yarhamu Ahmed Moudeh. So if you guys want to come up to Kamal, Yahya, and Fuad, and I think Amma's here, and Munati. But yeah, just to wrap this up, so very quickly, Eddu Galatoma, Baye Gamanne. We, of course. Galatoma, kuni Badasa, Gama Hegare News Network, HNN Rakopae, Hegare News Network, Certificate of Appreciation to Toronto Oromia FC. Congratulations on winning the Osfana 2026 championship. Sagantaa kana akkamiin milkaa'ee xumuramu warra nu gargaaran yeroo hundumaa jaallataa Fuwaadee isaanii akkasumas immoo lammiifaan wanta garaagaraa gumaachuudhaan warra nu bira dhaabbattanii galatoomaa jechuun barbaada. Abbaa urjii harkanaa rukutaaf Yusuf Yamaniiti nama amma kana keessummeessuun salphaatti raawwatu dhugaadha guyyaa sadii gidduutti kan sagantaan kun qophaa'e. Amma sirra deebi'aatii yeroo hundumaa yeroo hawaasi sagantaa qabu namooti kun biraa dhabamanii beekanii isin yeroo isin bashannantanii achi oliif gadi deemtanii nyaatanii isaan achumarra dhaabatanii waa bisheessaa turan waan ta'eef yeroo hundumaan irraanfatamu amma sirra deebi'aatii harka rukutaan galateeffadha. Galatooma ani Yaasiin Umar Jaani waan amata soddom dura magaalaa Torontoo haala keessa turu sinitti uffata gabaabaa isiniin yeroo rakkoo keessatti yeroo Oromoon adda adda facaatee koominitii sadii qabdu keessatti haalli kuni burqisiisee Ahmad Moudeh rabbi rahmataa godhuu fi seenaa isaa namni dhoosuu danda'u hin jiru. Warra waliin nu qabee warra kubbaa taphatu eenyuuf beeka magaalaa Torontoo jee waliin nu qabee Salah Galmoo, Sani Roomaa, Jamal Bakharoo, Abdulhamid Kabira,
أبسمت كبيرة ورقوا باب يقجي ولد بلاتي يسوي جناسو إنه كل بجينا كما لما خبات بچو تري دريلا وتي كوتون أنا بيقولي كوباني أو بدو كوبا تبچو تري سمبودا سوماليا تبچو تري كوچي سمبودا يمنيتي كوچي تري لما أمس أفنكالو موسيقى كيساتي لما أودو كودا كابو لما غندا غاراب أفيراب أكورديون أو تري أحمد مودي لما سينا كودا كابو لما بقورا وان خنا تابي كنافو ركوسوني غابو أمني خيولي أدام باباني إني سوني إني دفع ولتني سينكا بجو أورومو فقطعه خنا أورومو فقطعه خنا أكملتي ولي سينكا بجو ولي نيامي بيجي ولي نيامي يا دخنا بركسينه أكا جرا إثيوبيا خناتي فيدريشن لوفيسي سجى يا دفع خنا لفلو خاي أما إلاس سابو ولي نقابه هوجي حاسوني أكادا تورنمنتي قل إتلابتو وراء أتلانتا إياني منسوتا إياني أتوا إياني أكاسي كيبجا مقالا تورنتو تي دينكين وهل بوكسيسني أسيتي أسفانا مقالا سينا تنا إسرت إسني لالوني جروخوني جبسا أمس سديد أكاد اللواتاني جارما أدى رأيني أكاد ديبو ورطة تافتو توري سنشوف الرأيني بكخنا قوم خينيا ودو غلطوماس أواس أورومو تورنتو أواس منسوتا ودو غلطوم فدا تنماسي داوا سينان أبا كبدي سينان رمينياتو كان جرى مراد جريوان كلاول جرى خانا غلطوماس Toronto Oromia FC. I've seen you guys from the start to the beginning. I'm so proud of you guys for Toronto back on the map. So happy. I told you guys it would be the 30th year and you guys brought it home. So I'm proud of you guys. So I do have a message from Ali saying congratulations. I don't have the video, but I'm going to play it for you guys and I'll send it to you guys later. Oromia FC, man. Just want to say big congratulations, man. You know how happy I am. You know how happy I was. You know, this is big. This is bigger than you. This is bigger than me. It's for our communities, for our people. It's for the Aderos that came before us, and you know how much this meant to them. You know, especially the ones that are not here with us. You know, may Allah have mercy on their souls. But you know how much this would mean to them. You know, you see how much love they had for this tournament, this team. So this is really huge, man. Really huge, man. It's been a long time coming. 30th year anniversary at Allianz Field. We didn't play as good as we did, last year, but we could have got eliminated in the group stage. But this was meant to be, man. It was written for us this year. We got to keep the train going. We're gonna keep going. Hopefully next season we bring it to Toronto and we win it in Toronto. This is just the start, man. We want more. We're hungry for more, but everybody, nuti heddu gambanne amma sirba bareda kabna. Everybody has to sing gora. It's coming home. It's coming home. It's coming home. You guys brought it home. Congratulations again. Just very quickly, there's something that we forgot. A lot of you guys, I know you guys were watching on the live stream, and you saw once we won, everybody invaded the field, had fun. Unfortunately, we were kicked out of the stadium. We didn't get our moment. We didn't get our trophy ceremony. That's fine. We celebrated together in the locker room, but we wanted to do one very special trophy ceremony right now. MVP of 2026, Osfana Akram Ahmed. akkanatti nu gammachiisee mataa ol nu qabu kana hodduu akkuma gammaddanii har'a waliin dhuftan kanatti galatoomfannaa jechuudha. Hello guys, thank you so much. We're proud of you as a community. Thank you so much. We're proud of you again and again. I don't
have words to say for you guys. Every year, like you improving, coming to us to Toronto. You make a Toronto really big as a team player. I was there. I'm watching how you guys playing. Really amazing game you did it. As a behaving, everything is like all completely. I'm proud of you as a community. Thank you so much. Wani jennu nuti akkuma dubartoota hawaasa kana keessa jiraachuun keenya dhugaadhaan liidarri keenyaas nama cimaa nama hirribaa nu kakaasee akka hojjennu nu godhurraa tokko akkasumatti illee aadde Hiddii fi aadde Aayishaa galatoonfachuu qabnaa nu cuftinuu hojii babbareedduu tana dubartiin duuda hawaasaatti jechuudha. Kanaafuu hogganleehu dubartoonni keenyallee akka keessatti hirmaatan ammallee ijoolleen keenya xixiqqoon namni leensa akkasumatti illee namni keekanuu godhe saarii keeka kanallee tolchitee kanuu fiddee dubartoota keenya ijoollee xixiqqoo ol kaatu akka yuutiitti if jaaraniiti deemaa jiranii isaan cinallee haa dhaabbannu jajjabee isaan ja'a itti aansee irra deebi'ee lammii Yuusuf waan isin gootu ani isin godhu abbaan fedhen godhu mijiyoota ni cinaa dhaabbannee haa jabeeffannu maaliif istirii Oromoo hunda bakka jirurraa Osfaanaa kana lafarraa fuutee footoolee hunda barbaaddee halkallee illee anattillee dhuftee waan qabdu manarraa guurrattee deemtee achirratti waan ajaa'iba agarsiisaa turte laal isteediyooma san keessatti dhugaa siimaanii kophaa ta'eeti waan hin ja'uuf waan hin godhu wallaalee dhugaadha silaamu hundichi jiraannee akka gaarii sappoorti goone dirree san keessa kabaanee isiidhaaf wanni jennu waa hundi hojjechaa jirti jechuu barbaadeeti gaba. Gammachuun goofana jira ganama iftuu bahaa galgala jiidhata gammachuun goofana jira gammachuun goofana jira ganama iftuu bahaa galgala jiidhata. Dena yana ya gammachu da janu tahi abajal fi fayano wajini bagadufte khutu asjari ililin birra darare Ababon biradarare gammachuun fedhii marare jireenya lubbuu jijjiiree ililiin biradarare ililiin biradarare gammachuun fedhii marare jireenya lubbuu jijjiiree. Gammachuun dena ayana ya Gairo,
ayana ya gammachuu dachaanu tahii ulfina fi fayyaan wajjini baga dhuftee mootuu as jedhi baga dhuftee mootuu as jedhi. Yo darare qalbi tulata watiyon hadaf mar'ata gammachuun mal dubbata yo darare qalbi tulata onni tulata yo darare onni tulata watiyon hadaf mar'ata gammachuun mal dubbata gammachuu dinayana ya gammachuu dachaanu tahii ulfina fi fayyaan wajjini baga dhuftee as jedhi baga dhuftee as jedhi gammachuu dinayana ya gammachuu dachaanu tahii خبجا في بيانو وجني بغادو تيخو بغادو تيخو بغادو تيخو